mirgi namummaa hin kabajamne. Mirga namummaatu dursa waan hunda siyaasaa hunda dura. Mirga namummaatu nama taanee kabajamuu dideedha. Point. Akka seera haasawaati kun. Marxist law books barattee ni beektaa. Leninism books barattee ni beektaa law. Yookaan afaan keetii kan sirna keetii raabaa fi doorii books barattee ni beektaa kitaaba seera gadaa. Raabaa fi doorii fugug barattee ni beektaa raabaa doorii bultuun barattee ni beektaa kun seera sirna gadaa Oromooti. Marxist in the Leninism beektaa kun sirna addunyaa kanaati kan raabaa fi doorii irraa koppii godhamee translate afaan Ingiliffaatiin ta'e addunyaa namatti hin bulaa jirtu. Lamaan kana keessa eessa jirta? Seera Rabbal Quddusooni beektaa akka kiristaanatti kitaaba Wengeel Injiil kan Nabii Isaan sitti fidettiin bulaa jirta. Seera kitaaba Furqaanoo Lowgaad ni beektaa kan Muhammad sitti fidee dhufe. Furqaan kitaaba lamaan keessaa hin jirtu. Wengeel keessan jirtu. Furqaan keessan jirtu. Teessee dubbisaa jirta. Leninism keessan jirtu akka addunyaan Marxist keessan jirtu. Sirna raabaa fi doorii keessan jirtu. Seera seexaanaa keessa hooni jirta. Genius book. Jin book barattee ni beektaa kana keessaas hin jirtu. Kitaaba Zaazil barattee ni beektaa. Kitaaba Zaazil kitaaba seexaana isaati jettuun kana kiristaaninis Oromoonis Musliimnis. Kitaaba isaa yoo barattee jirta. Kitaaba isaa yoo baratte akkanumatti seexaana jettee utaalta malee inni sadarkaa haati isaa jalatti qalamtee hin beektu. Mirga isaa abbaan fedhe tuqee hin beektu. Kabalaan si ussisiisa. Seera isaa barattee ni beektaa hin beektu. Ati eenyu duuba? Kana haati jalatti qalamtu ilma haati osoo qalamtuu laale jedhamta. Bakka kanuma jedhamna nuti. Waan biraa tokkollee hiika biraa ifiin kennin. Akka waraanattis hiika biraa waan ifii kennin nuti waraana Oromooti jennee hin qabnu jechuudha. Keenya kanaaf siyaasaa Oromoottis badhaadhina waan ifiin jechuun badhaadhina akka Itoophiyaattis akka Itoophiyaa uummattis akka mootummaa Itoophiyaattis waan mootummaa Itoophiyaa ifiin jennu akka mootummaa Afrikaattis waan ifiin jennu hin qabnu jechuudha. Keenya haadha keenya nu jala qalamee wanni biraan jiru. Waan ofiin jennu hin beeknu jechuudha keenya. Kalaas akkanumatti ija keessa wallaaluudha. Dhugaadha moo dhugaa miti? As keessa namni tuqame ni jira. Eenyutu quba qaba? Eenyutiin quba qaba? Mataa kiyyattiin quba if qaba. Mataa keetitti quba qaba. Amma ni badde mootummaattis maali nuti maal ja'amnaa jechuu qofa. Mataa keetitti quba qabi. Namatti quba hin qabin. Akka mataa keetitti of gaafadhu. Teessee Abiyyi Maariyoo mootummaati maal osoo gootoo haadha teessi jalatti qalan. Ati yoo ka Kairoo fi qarreen odaa bisil kun barcumni kabajamaan kun gaafuma cidhaatii fi gaafuma ayyaana irreechaatii fi gaafuma ayyaana faasigaatii fi ayyaana gartee masqalii shimala kee guurrattee olu taalee jechaan hafiidha yaa Oromoo bat jechaan hafiidha. Arree isa jira shimalli kan kee. Arrarraa eegalee atis shimala dhiirri qabate qabachuu hin qabnu jechuudha. Wayyaa qoloo shushuboo bullukkoo amaaraa san uffannee wayyaa dubartii amaaraa san uffannee bara baastoo san uffannee deemna sii galee dubartii amaaraati nuti dubartii faannooti. Malee dhiira Oromootii miti shimala qabatte dhiira salaalee ofiin jechuun qabnu anaafiyati. Dhiira Oromoo ofiin jechuun qabnu dhiira Tuulamaa ofiin jechuun qabnu. Dhiirummaan keenya gartee gaafa dhiirummaan keenya kan shimalli keenya deemuuf gaafa cidha keenyaati. Dirree qullaa shimala ol qabna jechuu keenya. Shimala maal ol qabda gaafa ayyaana shimala kee ol qabdee fi gaafa haati qalamtu shimalli kan kee hin jiru. Deemi nurra. Fardi kan kee gaafa ayyaana ni fiiga. Gaafa harmeen keenya qalamtu hin jirtu. Maalire? Maal of hin jennare? Dhugaadha moo dhugaame? Point hin bare. Point number bright psychology si kennaa jira bar. Sammuu keetitti. Gurra keetitti osoo hin taane onnee keetitti bu'aa bar inni hin darbadhu. Amazing word. Jecha filatamaa. Fileetiin si kenna.
jecha haasa'u ilma namaa. Jalqaba dubbachuun dura seeratti ana haasa'inu adabatti haasa'inu nu barsiisan. Afaan Oromoo akkatti dubbannu. Akkatti mirga keenya falmannu. Namni akkatti mirga falmatu hin beekne, namni akkatti dubbatu hin beekne hayyuu abaara jaani. Wal abaara. Himata wallaaltee hayyuu abaarte kanaaf Oromoon siin jaa. Abdii Muktar kabajamoo biyya san keessa Rabbi si baasu du'aa isii godhe. Eegas keessa dhufteefu hunda keetu. Biyya Kaayirooti. Khalaas. Haati qaqqalamuun achi namni nagarii la'uun. Wanni biraa tokko illee ni jiru. Kanaaf jechaan akkanan si tarreessee kana si tarreesseetiin jira. Jecha akka bifa kana tarreessi. Teessee waan biraan dubbatin akkattiin waa'ee dhaaba siyaasaatis maalis akkaanitti kaa'ee ilaali. Kun abaa'oo kun maali miti kun akkanaa kana dhibeen. Kana namni nuun na barsiisuu hin danda'u. An barsiisaadha abaa'oodhaaf barsiisaadhaan barsiisaa marrooti. Malee leenjisaa marrooti. Leenjisaa Abiy, leenjisaa Johari'an. Isaanis akkitti na beekan isinis leenjisaa dhaloota kanaati. Tarsiima isaa leenjisaa Shimallis faadha mana maree naannoo ati argitu kana. Baxabbaxaa taa'ee naasa'u jechuu kiyya. Haasawaa duubaati haasa'u kana. Akkasii miti. Yoo san ta'e nuti maal godhaa jirraadha. Hanga dhiirri Amaaraa hidhatee haadha teenya nu jalatti qaluudha. Haasawaa kana haasa'u nu qaba. Ofaa taajjabuu malee ani. Ofiin taajjaba malee ani. Eenyutti hin quba qaba. Eenyutti hin quba qaba maal? Eenyutti hin quba qaba maal? Ofitti hin quba qaba malee. Eenyutu itti gaafatama? Hunda keenyatu itti gaafatamaadha. Hunda keenya waliin salphata. Gaa hoggansi caffee jirus yoo dhugaa dubbanne kaa Amaara fixaa nuun hin jiru. Akka isaan isin fixanitti. Numaaf irra dubbata malee. Ka federaalaattis kaa biyyis fixaa nuun hin jiru. Addi bilisummaa Oromootis kaa fixaa nuun hin jiru Amaara. Qabsoon isaanii Amaaratti miti kaa nuti qabsoon keenya uummata Amaaratti miti. Amaaratu qabsoon isaa nuun fixuudha malee. Namummaa keenya jibbuun obboleeyyan isaa jibbe. Amaarri nu obboleeyyan isaa jibbe wanni biraan jiru. Nu obboleeyyan isaati. Hooy obboleeyyan isaa jibbaa barbo. Nama akka isaati jibbaa barbo. Yoo jibbine immoo bu'aan harkatu beekadhu. Guyyaa tokko jiraachuu hin danda'u qurxummiidha. Qurxummiin gadiin. Nuufi isaa walii gallakkisaa jenneen. Nagaa Itoophiyaa dhiisaati hin rakkatinaa fi jenneen. Atis kaabaa'oo nagayaaf hin rakkatini jenneen. Atis ka badhaadhinaa atis ka kaabaa'oo nagaa hin rakkatiniiti. Haalaa qabtuu biitis nu jidduu bahaadhaa jenneen. Nuufi uummataa fi uummata lolaaman uummataa waliin kaafna nuufi isaan. Eegaa maaliree? Haadha qalamee maaltu jira mee gaafadhu ka. Mee kuma rabbumaanuu maal jennaan mee dhiisime. Mee rabbumaanuu namni haati jala qalamte nuti maaliif hin jenna gaame obboleeyyan kiyya. Nu jalatti beela'uun osoo jiru. Nu jalatti beela'uun osoo jiru. Abbaa kiyya isaa akka boofatti lafarra diddiitatu posti isin hin gooneen. Gocha isaaniiti ka. Gocha isaaniiti akkas godhe ka. Akkatti. Manatti isin hundi kan madaa inni jiraa maal? Taaddasaa Birruu Barboo. Laal. Abbaan keenya Taaddasaa Birruu Barboo. Laal. Aangoo guddoo Minilik. Guyyaa tokko dhiisee Oromoo yoon baranne booddee Itoophiyaa shiboota bataatas jee itti dhiisee miila isaa qullaa salaalee ka'ee gaara keessa dhokochaa abbaa kiyya Taaddasaa Birruu deemee magaalaa Harargee galamsoo keessatti maraataa kaayyoo ta'ee guyyaa magaalaa keessa deemee haadha qoraaniin jiinaan haadha Oromooti jee magaalaa keessa deemee maraataa ta'ee lallabaa bahee jechuu jeneraalummaa isaa guddoo dhiise. Deemee ogguta ka galamsoo dhaqa baddee isa dhaqa deemee direnawaa dhaqa achi dhaqa elemoo qixxuutiif jaarraa bira dhaqee achi akkasitti ogguta ka baalee dhaqa ogguta ka akkasitti deemee ummatatti magaalaa keessa ummata gabaa bahee guyyaa magaalaa bahee miilaan keessa deemee lallabaa oolee dammee isaa oolee galgala barandaa rafa madaabaraa uffatee.
Madabara uffatee barandaa namaa jala rafa obbo Taaddasaan akkasitti uummata kana dammeesse lamma deebi'ee fannifamanii jechuudha. Mee rabbi isinitti agarsiisu. Mee rabbi laal ilmaan isaatii beekadhu kun. Aangawoota meeqa kasala tuulama kana keessa jira. Aangawoonni dilli Harargee keessaa muudamtee bakka buute aangawoonni dilli Jimma keessaa bakka buute kun aangawoonni dilli si komandoo irraa bakka buute Booranticha irraa fi Gujirraa Wallaggicha irraa bakka buute Ilurraa Walloo irraa bakka buute mana maree jirtu kun. Hai. Haati kee yookaas jala qalamtu. Maal jechuun viidiyoo arguun jirtaa miti. Maaligaa? Maali? Maali? Maali magaa maali kun? Kanaaf yoo gosooma taate yoo shanyooma taate salaalee bar kakarrayyuu bareentoo Oromooti bar Harargeedhaa wajjin ilmaan abbaa tokkooti ilmaan bareentooti ilmaan bareentoo Harargee sadeen kanaa wajjin salaalee kakarrayyuu bareentooti ilma karrayyuu bareentoo Oromooti tuulamni kun hundi kakarrayyuu bareentoo Oromooti tuulamaaf inni garaa haadha tokko abbaa tokko karrayyuurraa dhalatan Walloo dabalatee ilmaan garaa tokkooti isaan. Walloo karrayyuu kunis ilmaan garaa tokkooti si komandoo kanaaf ilma garaa tokkorraa dhalate salaalee nu wajjin. Kabbaa keenyaati. Abbaa salaalee karrayyuu irratti abbaa si komandoo xumuugaa bareentootu dhalate ilmi lammaffaa. Sadaffaan abbaa Harargee kana hiitu. Kabbaa keenyaati. Macha wasiila isaati. Wallaggi kun. Ka wasiila isaati. Salaalticha ilma sanyii guddaa ilma barcumaatii miti. Ilma abbaa biyyaati. Yoo gosa beeyteen baan, yoo gosa waliinaati illee. Tiru. Si komandoo filma tiru. Abbeerata obboleessi abbaa keetirraa dhalate salaalee kun ilma isaati ilma karrayyuu bareentoo Oromooti. Harargee kanaaf tiru shanyii gosa takka ilma keessanii salaalee karrayyuu bareentoo quufaadha yoo jeenummaa lolaa hamma isaa jeen hin jiru addunyaa kana gubbaa jeen akka salaalee uumamee dhalateen beeku uumamni. Qabsoo Oromoo keessatti illee qabsoo Itoophiyaa keessatti illee jeen akka salaalee lafa tana gubbaan jiru hin jiru. Isa akkatti malaamsheessanii kan itti kaayan kana. Dhalateen beeku of kukuteef darba. Maali yeroo Harargee keessa inni deemuun argina Harargee keessa kumaantamaan deemaa miti. Deemee meeshaa muuxannoo qaba ammaas distii hunda tolcha qalamshiisha hunda gooda safii hunda tolchee. Isaa miti safii babbareedaa kana kan nuuf tolche eenyuun isaa miti salaalee keenya miti muuxannoo qabaa bar abbaa hojiitii bar laamsheessanii deeme afaan Oromootiin magaalaa keessa lallabaa distii tolchaa kalloo hunda tolchaa waa hunda tolchaa gaabii nu tolchine salaalee kee bullukkoo eenyuun nu tolche salaalee keenya miti eenyuun nu tolche naxalaa eenyuun nu tolche salaalee keenya miti. Shamaaneen eenyu salaalee keenya miti teeknooloojii abbaa teeknooloojii guddaatti salaalee keenya. Salaalee keenya biiraa ammaan tana Itoophiyaa wanni hiyyoomse Oromoo wanni hiyyoomse warshaa biiraa 100 dhaabbate kana 100 midhaan Oromoo hunda biiratti godhee fixee jijjiiree fixe. Finxaaleeyyiin kun shit. Inquufamuun barbo haasee inquufuu barta Oromoo tanamu taanumaa taanii namni aawaa barbo saba kiyyattis ni mi'ooyti barbo Oromoon farsoollee fi baafata laal korrontii araqee fi baafataa barsalaalee ifiif dhimbiibee biiraa namaa dhugeen beeku farsoollee fi baafata bulbula dammaa ifiif godhata beekamtuudha farsoo namaa dhugeen beeku. Salaalee abbaa teeknooloojii.
ummata seetaa ummata kan guyyuma tokko silaa lafasan si geesse dhugaa an salaalee kiyya keessa hoggaan hinxooxxoo kana ol seene hinxooxxuma finfinnee sana keessaan hoggaan ol seene na beekan abbaan fedhe fardaa fi lafoodhaan shurufkaa kiyya beeka fardaa fi lafoodhaan xiqqaa guddaadhaan gabbee boo'ee ana adurricha isaa kanas gubbatti baadhatan sinje salaalee kiyya kun mileenaan fardaa fi lafoodhaan gabbee walaloo tokko warraaqsana jechisiisuuf miliyoona 3 cirataadhaan miliyoona 5 wal dorgomeetti tokko qofa na jechisiisa tokko qofa nu jechuu kee barbaadna kan injiinaan jaa akkasitti salaalee kiyya yeroo 100 ol akkasitti na galchaan waa'ee kiyyatti as deebi salaalee kiyya jechuudha quufaadhaa barbo salaalee karrayyuu bareentoo oromoo quufa oromummaa kana isa ka deemee finfinnee keessa hunda afaan biraa naasa'uu bare afaan oromootiin sirbaa deemaa bara afaan oromoo dhaggeeffachuu nu dhorkaasan ulee isaa qabatee shimala isaa qabatee abbootii teenya nagarreen harargee kana hunda keessa baalee keessa hunda afaan oromoo jechaa deemti hammas takka ummata jeena hammas takka ummata qabsaa'edha kun inni irraan tana sitti akkana na godhu kun gara gaaniin mooyyaalee akkas kanaaf seerri Itoophiyaatii fi nagayni Itoophiyaa nu qofa irratti hojjechuun qabu wanni inni jechuu barbaadu nu qofa miti ka seera Itoophiyaatiif mirga Itoophiyaatiif dhimmamuu qabu Itoophiyaan yoo mirga siitiif sablammiin biraa nagayaaf hin dhimmamin nutis nagaa Itoophiyaatiif waan qalamnuuf hin qabnu nagaa Itoophiyaa eegsisuuf waan dhumnuuf hin qabnu haati teenya nu jala qalamtuuf hin jirtu hoy eegaa namni nagaa Itoophiyaatiif nu qalaa nuti yoo nagaa Itoophiyaa eegsisuuf maa qalamna nagaa Oromiyaa eegsisuuf eega qalamne numaatu Itoophiyaa hundaa qalama Itoophiyaan takka Itoophiyaa qalamteen beektu nu ilmaan Oromootu Itoophiyaa qalama zalaala yoo isin ka warri gartee Oromoo dheettanii isin keenya barataan keenya hin kabajamne maaligaa walin nu gadhiisaa malee hammasii gartee deebiti amma keenya waliin garsiifnaqa walin nu gallakkisaa isin jidduubaa obboleeyyan keenya isin jecha kabajaa ooluu dadhabne isin jecha qalamaa ooluu dadhabne anammaa biyyi jechas qalamaa ooluu cabbee jechas qalamaa ooluu dadhabeetiin jira qalamne Jawaari jechas qalamaa ooluu dadhabe marroo jechas qalamaa ooluu dadhabe akka Oromootti obboleeyyan kiyya hundi keessan nageenaan jettaa miti qalamaa ooluu dadhabne kaa nagee keessan eeguu irratti ni dadhabne Oromoon dadhabee jira sabni kun anfariiree jira dalagata wallaalee jira yeroo nuti dalagaadhaa gajjanne nagee jennee isin amannee isinitti gajjanne nagee hoggaa hin jenne kunoo akkanatti nagayaan dalagachuu nutti hin dhiisanii haadha teenya nu jala qalanii waa jiruun qabnu waan rabbiin jennu isin qabnu jechuu isiniin jechuudha miyaabo isinii waa jechuu miti nuti rabbiinis waan jennu hin qabnu hangama kiyyaan abbaan barbaade gara azaabaa deem maal asirraa walta karaakartaa azaaba seenuu fi jannata seenuu irratti karaan siila abbaa dimokiraasiidhaan gama kootiin feetu allayyaa azaabaa seen feetu jannata seeni ምን አገባኝ እኔን ማልቱ ነው ተከራከርሲስ ስለዚህ ማልቱ ናንጌ ደሙኑ አማማ ደደንታ ኸዲር ከራ አዛባ ዲሞክራሲ ኤኙ ሲከደተ ሴት ጀነተ ሴኒ አጀነተ ሴኒ አዛባ ሴኒ ተናን ተከራከራናም ምርገከ ከረሴንቱ ሲቱ ቤካ ስትያቶሉ በከ በርባደት አዛባ ስትያቶሉ ጀነተ ስትያቶሉ አይ ዶንት ኬር ሚያን አዋኒን ጀነተ ደከ ጀውስ አዛባ ደከ ጀውስ እንበኩ ገራን ደኮ ሲንበኩ መናኸያው ደኮ ወላሌት እንጅዳን ቢጀት ጀቱ ገሉ ወላሌት እንጅዳን isin fayya amarata ega waa'ee salaale kiyya waggaa beeka iyyadheetiin as gubbaan alaaluu didan jechuudha takkaa kaniin halkanii guyyaa hammana kalee isaanatu iyyataa oole sa'aatii 24 kana hunda amantii keessa taa'ee waan kana haasa'uun hin ta'u jeetiin utaalee bar dursan beekaa bar akka dirgaafallaan sagaleetti yaa walaleessuu eegale waatu jiraa beeki
abadan sagalee tiyya kanumatti sirbaaf yookaan dubartii faarsuudhaaf hin walaleessu bar boodeem wallisaa meeshaa dubartii na seete moo wallisaa meeshaa dhiiraa na seete ana akkasii mi bar awwaraasa noofaa barbo an ayyaana barbo meeshaa dubartiitiin faarfachaa wala si fakkaate meeshaa dhiiraatiin walitti faarsaa wala si fakkaate meessituu dubartiidhaaf as tokko ashiidhaa mitiyan wallisaa akkasiitii miti mirga namummaa mirga namummaa eda sa'aatii 24 wal jalaa duubaan dhumarra warri feesbuukii dadhabdee naan jee naa barreesse dadhabdee jirtaa fi rakkisiniif cinqinii naan jaan warri feesbuukii kiyya naa barreessa kontaakti qaba waan ta'eef ni beeka rakkoo tiyya faranjiin nottee waan ta'eef na hubata rakkoo kiyya asirratti hin barreeffadhaa minaaf naa obsi naan jeetiin rafe naa barreessee miseeja naa barreessan hangana kaafadheetiin irriiba dhabee akkanatti maraadhe kanaaf hin rafne maaliif hin rafa osoon akkasitti hawaati tiyya qalamtee jechuudha. Waggaa tokko as gubba jirtanii waggaa tokko bareegaan jechuu eegale amma lafaa kaatee naa himtaa bara. Waanumaan hawaa meeqa jee har'a kaatee naa dubbattaa bara. Waggaa meeqaan jechuutu jira waa'ee salaalee kana. Dhumarra naa gabnaan ilmaan jaalbaateedha eeyyadheetiin abbaa isaanii eegan dhabee isiniin jee isinii barreesse gaafa jaalbaateen wareegaman. Ilmaan isa eegan dhabe ilmaan isaatiin barsiifadha jee hayyoottan gurguddatti Dr. Zalaalam Baa Dr. Tolchaa Ameerikatti jedhee mootummaan Ameerikaa biyya alaanaa baasiteen koo American government ilmaan sanachi baafadhee jechuu ana barka kana hunda dalagu ana maraata Oromoo kana dalaga ilmaan isaa sanuu akkasuma gattanii wal quban qabdan lammada Hacaaluu boolla keessa naa gabbar baada bara Hacaaluu noo maal jettan amma nu yeka jiru Hacaaluu maal jettan maal Hacaaluun jetta maal viidiyoo isaatiin fi viidaa Hacaaluu fayyaa isaattuun fayyadamne du'a isaatiin akkamiin fayyadamta fayyaa isaattuu feerroo bittaa jettee galaafatte anaanis obboleessa isaatiin maraata jettee waan dhaggeeffattu maal isaan jetta obboleessa kiyya karaa fuun maal viidiyoo isaa qaqqabdee deddeemta fayyaa isaattuu fayyadamuu diddee nafta nyaachifte maali fuula kan kee duratti miti maal wanti qolootu nama wanta fadhii tokko hundi inni ne as gaddalkutu naan jetti kun maal dubbata laali as Hacaaluu yoo barbaadde akkaataa kiyya hundi Hacaaluu soo barbaadde lama galtooti soo barbaadde reefka kan barbaaduu dhiisi jarri jannata keessa jira Taaddasaa Birruutis yoo Taaddasaa Birruu barbaadde ija qalbii yoo qabaatte kattaa bifa anarratti argita Hacaaluu yoo barbaadde hoggaa wallisuu hunda isaan fakkaaddaa na laaluu dandeessa Ali Birraa yoo barbaadde hoggaa wallisuu isa keessa na laaluu dandeessa ana keessatti argita isaan fakkaaddaa waa tokkollee waa takka ka lubbuun jiru sirbaa kan fuudhee barbaaddu Umar Suleeman barbaaddu hunduma isaa barbaadde ana keessatti isaan argita isaanii maal jettaan ana kasii hojii jiru hoggaa Hacaaluu yaadde dhuftee na laaluu qabda jechuudha acha keessa san gabbarbaaduu miti kijiba kan kee dhiisi digimtiidhaan amaaree kana si goote jarraa baagataa hoggaa barbaadde isa achi qabrii ciisanii miti isa kana laati abbaa Jifaar hoggaa barbaadde isa kana laata isumaan fakkaadde jechuudha kamiin ati nadii gammadaa inni jettu laalees Abiyyi hoggaa barbaadde ana kana laale Abiyyi ana kana isa maal jettan marroo hoggaa jettee marroon kun ana alala Johaar hoggaa jettee inni sun ana waan inni dubbachuu hin dandeenyeen asii sii kennaa jira jechuu kiyya sii kennuudhaaf immoo maraataa ta'eetiin sii kenna jechuu kiyya fayyaa yoon ta'e dubbii badaa akkasitti himaa jiru yoo ati humna asii isaanii taate isaan achi dubbachuu danda'an ati yoo hin noofiin ta'in Johaar faan dubbachuu danda'u Abiyyi dubbachuu danda'u mootummaa sabaa sablammiiti jaamee waan kaa'emeef nurratti labsee lola dugugaa shanyii nurratti labsee jaanii booda gartee akkuma siidaa jaarrachuu deemti isiin akka isaan dubbachuu hin dandeenyeen akka Shimallis dubbachuu hin dandeenyeen asiisee kan motivation jaama wanni sitti haasoo motivation books learning
study karay waan ulamaa'in dubbachuu hin dandeenye waan qeensi dubbachuu hin dandeenye asirraa si odeessaa jechuuti kutannoodhaan murannoodhaan isa kanaati. Gara mooyyaaleetiinis sirrii hin jiru jechuudha. Lolaatu jira. Kan hunda dabballoota siiti. Dabballoota sii adamsuudha. Alas.